Sigale. Nama wahuma siiresii takka isa biraan garre sigale. Nama gattaa'ee yoo si wajji mari'ate isa biraan garre. Mee Amboo Niiwoorkiin godhe jedhe. Niiwoorkii godhe immoo. Roobaan roobsise jedhe. Roobsise. Sigale. Kanaa booda qorannee hiina malee akkanuma nama ni hinu jedhe. Godhee nama hunda hidha yaasu jira. Hidhaa baaseetu rashanu jira. Ajjeesu jira. So kana hunda hayyoonni keenya bakka itti godhuu deemaa jechuudha. Bakka itti godhuu deemaa jechuudha. Waboon duraanis wanni rakkanne jaalmarroon gabbahee hayyoota ala jiru kanaa beekamtii kennuu dhabuudha. Marroon beekamtii kennee jira jechuudha kanaa booda. Kanaa booda hayyoonni keenya dalaydanii dhiistanii isinirratti malee nam tokko kan isin dura dhaabbatu hin jiru. Jaalmarroon nuti dirrirraa kufnee kufisu jirra siyaasaa teessan oofadhaa isiniin jee hayyootaaf giriinlaayitii kennee jira. Kana ka barbaachisu. Kun diina rifachiisee jira. Jaawar Amaaraa, Jaawar Mitirkishoo, Jaawar lidatuudhaan obboleessa kiyya jee, Mitirkishoo jee, waan akkanaa tana busunsuroo tana bira kutaa isin amma Oromoon irraa guddadha. Namni irra guddaan namaa waggiin akka taa'ee miidiyaa kanarra namni konfiis ta'ee jira. Kunis abiyyumaan lolaati wooma abiyyi gargaaru godhaa'u taa'e. Abiyyumaan lolaati wooma abiyyi gargaaru godha. Sanoo hoggisi dubbatu bara abiyyi kana jiisuun ifiifuu nuufuu gaariidha isiin jedha. Hay duuba bu'aati dheengadda akkana hin jenne miidiyaa keetirratti hoggeeti jette. Hay bara sanna waan birootiif hin jee namni konfiis ta'ee jira. Ummanni hayyoonni keenya hatattamaan konfiizina ummata keessatti uumame kana keessattuu warra miidiyaa beeke nuti miidiyaan Oromoodhaa haqa dubbanna maarree dubba adeeroo miidiyaan waboo keenya nuti. Yoo saba kanaa hijibuun barbaachifte hijibuun saba kana fayyadde hijibneeti laga saba kana ceesifna sigale. Miidiyaan maarree keenya haqaan dalayna Mitirkishoon dalayna. Hay warra miidiyaa ala kanaa ifirraa eega keessattuu shabbuu miidiyaa fi walaa namicha kanaadaa tokkorraa haasa'uu fi OMN miidiyoota kana jabaadhaaf irraa eega. Warra ajansii dhokata haqaa fi maarreen dubban Mitirkishoon dubbanna siin jaan. Hay piippiin ichi nama ajjeeftee hin ajjeefne jettu sun haqaan miidiyaa isirratti dabarsu jirti. Hay saniifuu ummanni keenya jabaadhaatii gartee miidiyootaa fi dabala ejantii tana warroottan gartee warra tujjaarota irraa maallaqa fudhatee gartee keessaa walitti hidhatee qabsaa'ota fakkaatee ispeeshaalii namichi shabbuu miidiyaa irra dalagu sun faan hagammee fi injuu sun dabala ejansii namni itti taa'ee waboo tana diige namicha sana. Lola marroo fi waboo keessatti deemu kana takkaan namni gayyaase waan hawaasni beekaa dho'isee use. Dhuga dubbanna nuti. Dhuga dubbanna je'ee namni takkaan gayyaasee sanyiin faan akka galan godhe rakkinni waboo keessa akka jiru namni dura gabbaase. Mee nama kana pooyintiin qabaa fi jala deemaa beek. Mee pooyintuma namicha sanii ilaalaa. Sigala. Amma gubbarraa namni si dhufu jira jaa kijibaan gubbarraa eenyuun nu dhufu jira nuutu wabootu jalarraatti 4 kiilootti ol dhufu jira malee. Saniifuu ummanni keenya sigale miidiyoota akkasiisan ka gartee qabsaa'ota fakkaatee si fakkaatee ana hayyootumichirra dhaqee intarvii ta'uutu na ajaa'ibsiisa. Hayyootumichirra dhaqee intarvii ta'uutu na ajaa'ibsiisa. Mirga isaaniiti intarvii ta'uuni sawwaan keessa nagalchin qabu'anii garuu isin ifeega dalagaan nama kanaa amma ka abbutaa feesbuuka irratti wanni inni poostii godhe Oromoo adda baasu jirti moo Oromoo waliif fidu jirti ja'a madaala. Wanni namichi sun rakkina waboo keessa jiru
hunda saaxilee maarree godhe farqataan ummanni wallaggarraa waraqaa naa barreessan waan manguddoo wallaggaa naan jette fudhadhe mirkishoo jee borummaas durutti deebi'een maas woboota na saaxilu seene marroo kana jinnii godhee dhiyeessa si galee. So saniifuu bineensota gurguddoo akkasii hawaali qimsee gartee qabsoo ta'e dhukkee godhuu barbaadu kana yaa saba koo dammaqii firraa eegi. Namni dura gabbahee Jaawar Mahaammadiin namni siiduu hin jiru jee Jaawar irra duule qaallicha shabboo miidiyaa irra taa'u sanii beekadha. Yaadattanii faarsee bulalleen viidiyoo muree oofuu ture jechuudha. Viidiyoo isaa si galee viidiyoo namicha sanii. Saniifuu awwannin isin hin jiru. Awwannin isin hin jiru ifi eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisa. Namni bitamee jira irra guddaan namaa bitamee jira jechuudha. Bitamee jira. Saniifuu yoo ifi eeddee saba kee eeddee hayyoota kee eeggattee najaa baataa jechuudha. Guyyaan awwayii na beeku qabdan. Gaafaan an qirqirfachuu seene gaafaan an jee waatu nu dhufu jira waatu kiisha keessa na jira beek. Akkasin beekadha. Waatu kiisha na seenee jira. Maarreen nu dhufu jira. Kishoon nu gaafaan an jee si galee. Kiisha keessa waan na jiran malee wanni si dhufu jirtu hin jirtu. Si galee. Kiisha kiyya keessa waa dhufan. Si galee. Saniifuu Oromooti jalaal ifi eeggachaa deema. Lolli lola miidiyaati. Qaallichi miidiyaan injifatamne maarreen injifatamne jee ibsasaa keessatti baasee dhageessanii. PP'n amma ajandaan isii namoota gartee bitaman hunda bitteeti warra garaan bitamnu jee saba kana cinaa dhaabbate guutuu si galee maqaa balleessu jirti jechuudha. Maqaa balleessii abalukkana jechuu jirti jechuudha. Warran bitamnu jeedite. Anarraa eegalii walaa jawweejii abadan hin bitamnuu jee warra dide kan isiin gartee abaluchi rafee abalu jaartii hangana qaba jettee isiin haaso'itii maqaa balleessitu kun hayyoonni dilli keenya kun warra gartee jalaa didee jechuudha. Abadan faayidaa saba kiyyaa dabarseen gurguru jee warra jalaa didee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya mee dammaquu nu barbaachisa. Sirritti yoon dammaqne gatii kana caalaa kafallaa jechuudha. Gatii kana caalaa kafallaa. Si galee. Oppiidiyoon dhaabni ifi hin jaaratin tokko dhaabni sirra keetirratti hin jaaramin tokko wanni inni si fayyadu hin jiru. Warra amma qabsaa'ota turee oppiidiyoo keessa gale kana warruma duraanuu qabsoo keessa taa'ee qabsoo masheensoo ture. Gariin ammoo dadhabeen nagahee jee urmiin isaatii deemtee gale. Ammalee coolotaa dheengadda waan jee ilaalame nama hayyuu. Mootummaa dura ajanda beeytaa jee kana ajandaa hun beeytuu jee mee maalirraa dubbannaa jee. Watakka ajanda waan har'aa jee borutti hin deebi'u. Si galee. Saniifuu kana tawalwaallee kana wanni ati gartee kanaa wajjin wanta if gootuuf hin jiru jechuudha. Wanta if gootuuf hin jiru jechuudha. Lolatti illee yoo seene lola kana tokko kan inni injifatu hin jiru. Kanaa booda. Inni wanni inni barbaadu wanta kana amma ajandaa fuudhee biyya keessaaf irraa baasuu barbaada. Maal godhu ajandaa qayyi bahar nuti ajandaa harkaa fuuneeti bahara diimaa osoo hin taane gurbaa diimaa harkaa goonee jechuudha. Achi immoo gurbaa diimaa arrabsuu malee dalagaa fixatanii jiranii jechuudha. Jaawararraa baluun obboleessa kiyya jee jaawararraa baluun maarree kiyya jee kana deebanii jechuudha. Dubbii garba diimaa dhiisaniiti dubbii gurbaa diimaa deebanii jechuudha. Kana maaliin goone qabsoon goone beeke. Akkanuma dhuftee sitti hin fakkaatin. Akkanuma goone sitti hin fakkaatin. Cinqii meeqaane
qabsoo Oromoo daandirra deebifne ani kanumaan isiniin jaa sheeyni keessan baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabaja hoggii dhufne annaawunsi asirra guunu isin uummanni keenya if qopheessuu qabsoodhaaf if qopheessuun dirqama jechuudha. Hawaasni qabsoo inni tokko hawaasni mirga isaan falamanne tokko yeroo kamiyyuu ni tuffatama. Yeroo kamiyyuu namaa gadi ilaalamtaa jechuudha. Ibiin gaafa hayyootumaa irra jennu kana waangoo qabatan nuti jaaramnee irra qabsaa'uu qabnaa jechuudha. Yeroo hundaa'u namni faayidaa fi jala deema waan ta'eef sabni keenya jaarameetu yeroo kamiyyuu. Ayi qabsoo qabanne marroon bakka qabate jaawar bakka qabate taayyeen bakka qabate hayyoonni keenya bakka nuu qabate ganaa maali yaanna jennee gallee rafuu hin qabnu jechuudha. Isaanuma kanarrattuu qabsooyne misooma akka dafanii nuu fidan akka dafanii milkii teenya shaffisiisan gochuun dirqama keenyaa kiyyaa fi keetii jechuudha yaa obboleeyyan kiyya.